Akkam jirtu hordoftoota YouTube guyyaa har'aa oduu qabannee isiniif dhiyaanneerra. Oduu kana hamma dhumaatti waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha oduu waliin kan isinii waliin turu ani Yunus Bashirii. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun like gochuun commentii nu kennaa nu waliin turaa isiniin jenna. Nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Gara oduu itti aanutti ceenaa. Ajabiyaa seeraa kan nama jechisiise Laamiroo Kamaal bilisaan gadhiifamte. Namoota ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa shakaman afur keessaa tokko kan taatee fi ajjeechaan kun akka raawwatamuuf haala mijeessuun kan himatamte Laamiroo Kamaal gahee haala mijeessuu barbaachisu kan agarsiisu ragaaleen namaatis ta'e sanadaa akka hin dhiyaanne kan manni murtii himuun akka gadhiifamtu murteesseera. Manni murtii federaalaa Ramaddii Lidataa Dadachii har'a shororkaa fi yakkoota dhimma heera lammaffaa jecha ragaalee namootaa fi sanadoota abbaa alangaa erga qoratee murtee laatee jira. Manni murtii himatamaa tokkoffaa Xalahuun Yaamii ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa raawwatuusaa ragaalee namootaa fi sanada abbaa alangaa dhiyeessee murtaa'uusaa himeera. Himatamaa tokkoffaa ilaalcha siyaasaa galmaan ga'uuf namoota ajjeesuun mootummaa irratti dhiibbaa uumuu fi uummata shororkeessuuf gammachuu jedhamuu fi yeroof kan hin qabamne akkasumas nama biraa tokko kan yeroof hin qabamne irraa ergama fudhachuun artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuusaa jecha ragaalee fi namootaa fi sanadoota abbaan alangaa dhiyeessee mirkaneesseera jedheera. Kana malees himatamaa kun to'annoo jala oolee haala yakkicha itti raawwate wayita poolisiitti agarsiisutti adeemsa gocha itti raawwate viidiyoo fi suur-sagalee waraabbii agarsiisuusaa himeera. Kana malees shugguxii artist Haacaaluu Hundeessaa ittiin ajjeefame mana himatamaa tokkotti kan argame ta'uu fi rasaasnii fi iddoo yakkichi itti raawwatame argaman shugguxicha keessaa. Kana malees shugguxiin artist Haacaaluun ittiin ajjeefame mana himatamaa tokkotti kan argame ta'uu fi rasaasnii fi irsaasni iddoo yakkichi itti raawwatame argaman shugguxicha keessa akka dhukaafaman ta'uu qorannoo horanis adeemsifaman murteesseera. Haaluma kanaan dhimmi himatamaa tokkoffaa Xalahuun Yaamii labsii yakkaa shororkeessummaa ittisuu fi to'achuuf ba'e 1176 bara 2002 darbuun akka ilaalamuu fi akka ofirraa ittisu murtaa'e. Himatamaa lammaffaa Kabbadaa Gammachuu ilaalcha siyaasaa galmaan ga'uuf namoota ajjeesuun mootummaa irratti dhiibbaa uumuu fi uummata shororkeessuuf gochicha raawwachuusaa ragaa namaa fi sanada abbaa alangaan akka hin mirkanoofne himameera. Haa ta'u malee himatamaan lammaffaan Kabbadaa Gammachuu himatamaa tokko kan ta'e Xalahuun Yaamii rukunnee yaa saamnu jedhanii gocha saamichaa raawwachuuf waliin deemuusaa murteesse. Mirga kanaa'usaatu himame. Kanaaf gochicha kan raawwate itti qophaa'ee waan hin taaneef dhimmi isaa seera yakkaa bara 1996 bahee keeyyata 510 jalatti akka ilaalamuu fi akka ofirraa ittisu murtaa'e. Gama biraatiin himatamaa sadaffaa Abdii Alamaayyoo gochicha raawwachuusaa kan hin mirkanoofne yommuu ta'u wayita ajjeechaan raawwatamu argee qaama seeraatti beeksisuu dhiisuu isaatiin dhimma isaa seera yakkaa bara 1996 bahee keeyyata 443 muraa tokko jalatti akka ilaalamuu fi ofirraa ittisuu murteesseera. Gama biraatiin himatamtuu afuraffaa kan taatee fi ajjeechaan Haacaaluu Hundeessaa akka raawwatamuuf haala mijeessuun kan himatamte Laamiroo Kamaal gahee haala mijeessuu bahachuu ishee kan mirkaneessu ragaan namootaas ta'e sanada akka hin dhiyaanne manni murtii himeera. Kanaafis Laamiroo Kamaal bilisaan akka gadhiifamtu murteesseera. Waan nama dhibuudha. Laamiroo Kamaal amma bilisa taateeti. Dhumarrattis manni murtichaa ragaalee ittisaa himatamtoota tokkoffaa hanga sadaffaa jiran kan Xalahuun Yaamii, Kabbadaa Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo dhaggeeffachuuf bitootessa 20 fi 21 bara 2013 beellameera. Artist Haacaaluu Hundeessaa booda hogora uumameen lubbuun namoota 170 ol yoo darbu qabeenyi biliyoonaan lakkaa'amu manca'uu poolisiin ibseera. Ajjeechaa isaa hordofnee namoota siyaasaa fi gaazexeessitoota dabalatee kanneen badii garaagaraan shakaman kumaan kan lakkaa'aman to'annoo jala oolanii turan jedhe. Hayyigaa hordoftoota chaanaalii keenya oduun har'a qabannee dhiyaanne kanarraa kan akkaataa guyyaa boruu oduu biraan hanga wal agarrutti nagaan turaa isiniin jenna. Chaanaalii kana subscribe gochuun like gochuun namoota biraaf akka hirtan isiniin jecha guddaa galatoomaa isiniin jenna. Yeroo gaarii.